Radio Simbirtuu. Haalaaf bakka adda addaa keessa teessanii kanneen raadiyoo Simbirtuu caqasuudhaaf torbee guutuu nu eegaa jirtan nagaan keenya kabajaa qilleensarraa bakkuma jirtanitti simbiraa ga'uu jennaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya hordofuudhaaf akkasanii tolutti wanta qabnu gurra simbuusa. Akkuma beekamu dursinee oduu isinitti himna. Oduu taansinee qophiilee idilee lamaan iyyuu qabna. Qophii simboo fi qophii imalaa. Sirboota isin bohaarsu jennes ni qabna. Hunda kan dursu oduudha. Dhaggeeffattoota keenya amma oduun isinitti hima. Obbo Muktaar Kadir aangoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa keessaa qaban gadhiisanii bakka isaanii immoo adde Asteer Maammoo qabatanii. Caffeen Itoophiyaa walgahii isaa kibxata darbe taa'een aangoo ministeera lamaa obbo Muktaar Kadir harkaa fuudhee adde Asteeritti kennee ka'e. Akka kanaan adde Asteer Maammoo itti aantuu muummicha ministeeraa fi ministirii ministeera siivil sarvizii ta'anii muudamaniiru. Obbo Muktaar Kadir dhiyeenya kana pirezidantii Oromiyaa ta'anii kadhamummaa adde Asteer Maammootiin muudamuun isaanii ni yaadatama. Kaayyoo isaanitti wareegaman galmaan ga'uuf gumaa gootota Oromoo akka baafnu jechuudhaan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Koonyaa Neezerlaandis Oromoonni bakka jiranitti qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhataniif waamicha taasisan. Guyyaan gootota Oromoos magaalaa Harlinganitti har'a ayyaaneffatameera. Itti gaafatamaan jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Koonyaa Neezerlaandis obbo Guddataa Shuubee bakka bu'uun guyyaan gootota Oromoo maaliif akka yaadatamu akkas jedhani. Guyyaan gootota Oromoo yookaan ebilli 15 guyyaa yaadannoo gootota qabsoo bilisummaa Oromoo fotoo qabsaanii gaafa biyyi keenya Oromiyaan harqoota kolonii jalatti kuftee kaasee lubbuu isaanii qaalii wareegaa yoo nagahan kan irra deebinee yaadannudha. Guyyaa kana yeroo yaadannu seenaa gootota Oromoo jaalala saba isaanii fi biyya isaaniif jecha lubbuu isaanii qaalii dabarsanii wareegan kanaa kaafnee irraa barannaa. Itti dabalees kaayyoo gootonni kun irraa wareegaman galmaan gahuuf guyyaa waadaa keenya itti haaromsinudha. Guyyaan kuni gootonni Oromoo dirqama seenaa isaanirra jiru bahanii darbanii gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa, gaaffii bilisummaa fi walabummaa, gaaffii eenyummaa akka ta'e galmee addunyaa irratti dhiiga isaaniin barreessanii darbaniiru. Oromoon akka sabaatti mataa isaa ol qabatee akka deemu, eenyummaa isaatti akka boonu carraa kan bane gootota amma yaadannu kana jechuudha. Ilmaan Oromoo kuma dhibba hedduutti shallagaman bilisummaa Oromoof jedhanii lubbuu isaanii qaalii itti kittimanii kan jedhan obbo Guddataa Shuubee kaayyoon isaanii akka galma ga'uudhaaf Oromoof kana dhaamanii. Har'a dirqamni seenaa nurra yookaan dhaloota kanarra gahee jira. Gaaffii gootota kanaa bakka gahee fuunee hanga galmaan gahuun dirqama dhaloota kanaati. Dhaamsi ani ilmaan Oromoo maraaf qabu kaayyoo gootonni keenya irratti wareegaman kana bakka isaanii buunee bilisummaa isaan otoo hawwanii irraa wareegaman jabaannee hojjennee akka saba keenya gonfachiifnu duula ifaa saba keenya irratti bantee jirtu daran nu xiiqeffachiisee qabsoo keenyatti nu cimsuu malee akka duubatti nu deebisne jabaannee akka hojjennu jechaa dhaamsa koo dabarfadhaa. Oduu wal fakkaatuun Oromoonni biyya Noorwee magaalaa Stavaangarii fi naannoo ishee jiraatan guyyaa gootota Oromoo har'a kabajataniiru. Guyyaan kun yeroo adda addaa Oromoota mirga saba isaaniif osoo falmanii kan itti wareegaman guyyaa itti yaadannudha jedhu achirratti kan qooda fudhatan adda iddoo ishee ol jirra. Guyyaa gootota Oromoo darban ilaalchiseedhaan nu kabajnu. Guyyaa kana sabni Oromoo hunduu kan beekudha. Biyya keessas ta'e biyya bakkeetti illee Oromoo hunda kabaja. Nuuf jedhee saba uummata Oromoo bilisa baasuuf jedhu ofiisaaf jedhee itti wareegamedha.
Kanaafiyyuu gootota keenya warratti wareegame sana bara baraan kan itti yaadannudha jechuudha guyyaan kun. Hanga kana garboomnee irratti namni illee dhume waan ta'e kana hundi keenya waliin dhaabannee garbummaa kana ofirraa ittisuu qabna. Kan wal gurmeessine hundi keenya hacuucee irratti namoota keenya fixu ijoollee hedduu fixaa jiru kanarratti mormuu qabnaan jedha. Dhumarrattis gamtaan Awurooppaa hidha haaromsaa Itoophiyaa maallaqaan gargaaraa hin jiru jedhame. Ijiptitti ambaasaaddariin gamtichaa Jeems Maaran kaleessa Kaayiroo keessatti gamtichi hidhaan sun biyyoota biroo akka miidhutti waan hubateef maallaqaan gargaaraa hin jiru jedhan. Dhimma kanammoo karaa nagaatiin furuudhaaf namni yoo nu gaafate bira dhaabbanna jedhaniiru jedhe maddi oduu mootummaa Ijiptii Meenaa jedhamu. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunumadha. Qophiilee keenyatti aanuun turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenyaa sirba kanatti akka gammaddan abdachaa amma gara qophii simbootti dabarra. Qophii simboo har'aa keessatti walaloo lamatu dhiyaata.
namoota lamaan kan barreeffaman. Noorweey irraa guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan Diraarkee fi Adde Iddoo ishee ol jirraatiin walaloo barreeffamantu dhiyaata. Maarree nu waliin tura. Dhaamsa harmee kanneen na dagachuun godaantan hambaatte haati dhala hin jibbitu nagaa isinit dhaamte. Waraabessa nyaatee lafee na qoqoru maaliif na dagattan lafee koo yaatiru. Kan lakkoofsaa xiqqoo gurraachaan garboomuun obsa nama dhorka yaada ofiis obboomuu. Teenyee yoo herregnu akkaataatti cabne barluun dhoofne miti tooftaadhaan alamne. Unuutii tikfatee guddinatti jiru adiitti hirkatanii nu eegalan jiru. Adiitti hirkatanii nu eegalan jiru. Finciloowwan walloo kanneen baalee keessa jeneraal Waaqoo fi Warqituu gaggeessa. Maalumaaf dagatuu namootiin baranaa callaaf ngirdaadha addaan baasuu kana kafalmuu dhiisanii kabiraa jajatu waan hundeen kanatti maalumaaf hirkatu. Abbaa Ookoo ati garuu cimaa bira kuttee jirta hundumaa dhamdhama kasiif ta'u liqimsaa kanneen biroofis obsaa karaa fagoo kana qabsoodhumaan kotta. Karaa fagoo qabsoodhumaan kotta. Qabsaan ni kufa qabsoon itti kufa. Walaloon barreessaa seenaa gootawwanii awwaalamee dafnee hojiin harka isaanii yaa Rabbi lubbuu isaanii maarii. Hojjetanii darban hojiiwwan gaggaarii waan isaan hojjetan tokkoon isaanii bilisa nu baasuuf ofii qabsaanii dagatamee nafne waan qabsoo isaanii dagatamee nafne waan qabsoo isaanii biqiltuu dhaabanii ilmaan Oromoo fi afaan koon baradhee ittiin barreessuuni qabsoodhaan argame kun hundumti isaanii. Qorraaf aduu summii nyaataniiti kan argamsiisanii salphaatti hin argamne jechuun maqaa baa'oo. Lubbuun dararamee sibiilaan hidhamee booddeetti hin deebine ittuu wareegamee lammii isaatiif jedhee bultoo mataa isaatii takkaa kan hin yaanne. Bosonatti galanii garaa kutatanii bilisummaa dhakaa kaayyoo karoorri isaanii ijaan arguuf deemna dhaloonni haaraanii. Irraa nyaatee dhugee uummanni hedduun diimaa magariisa diimaa kan isaan dhaabanii samii gadi hin buune jechi maqaa kuni lubbuu goototaati alaabaawwan kuni lubbuu goototaati alaabaawwan kuni dura keenya jira firiin hojii isaanii hordanii dhaabanii abaa'oo jedheenanii takka hin buqqa'u seenaan gootawwanii lubbuu isaanii amaaru waaqayyo gooftaanii. Lubbuu isaanii amaaru waaqayyo gooftaanii. Garaa koona nyaataa du'i lubbuu isaanii ijaan hin argine bu'aa qabsoo isaanii bilisummaa uummata Oromoo fi murtoon mataa isaanii. Kana kaaniiru dhubee saba isaanii yoomiyyuu hinduu hojii isaanii siidaa seenaa Oromoo kaanii darbanii. Inni sin keessanii dhagaa bu'uuraati yoomuu karaatti naftuu du'a lubbuu taati. Dukkana kaleessaa dhiigaan nuuf bittanii tuulamaa fi maccaa yommuu ijaartanii tuulamaa fi maccaa yommuu ijaartanii daandii nuuf baatanii ofii aarsaa taatanii dhaloota akkamii ture na dhibee manaanii garbummaa cabsuuf kan isaan carraaqanii jannataa galu egaa lubbuu isaanii qabsaan ni du'aa qabsoon itti kufaa garbummaan ni kufaa egaa isaan kana kaayyoon gootawwanii. Seenaa awwaalamee warra lafaa baasanii warra bilisummaaf gaaffii lubbuu baasanii tokko lama miti hedduudhaan isaanii Taaddasaaf Adamjeloo Baaroodhaaf Guutamaa Waaqoodhaaf Baalchaa Aashaadhaaf Fuulanii kana duwwaa miti hedduudhaan isaanii kun hundumti isaanii qabsoo irratti dhumanii mallattoonni kan isaanii injifannoo uummata Oromoo fi Saba
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo dabareen kan imalaati. Qophiin imalaa har'aa kutaa lama qaba. Kutaa duraa keessatti torbee lamaan darbaniif nu waliin keessummaa ta'anii ka turan pirezidantii Waldaa Qorannoo Oromoo yookaan OOSA akka ta'an Dr. Ibrahim Elamootu marii xumuraa nu waliin qabaatu jechuudha har'a. Amma garuma isaatti dabarra. Gaaffiin kiyya ittaanu tokko hamii namni isiniin jedhudha. Isin hoggaan jedhu Dr. Ibrahim Elamootiin miti akka dhuunfaatti. Hayyoota Oromoo. Hayyoota Oromoos hunda miti garuu harka caalu. Yeroo baay'ee hayyoonni Oromoo muraasa qofatu dhimma Oromoo gadi bahanii gabaa addunyaa irratti dhiyeessuu, dubbatuu, barreessuu, dhageessisuu. Akkuma uummatichaa baratee kan jiru baay'eedha Oromoon. Baay'ina qabu keessatti garuu baay'een isaa dahatee jira, golgamee jira, dhokatee jira, gadi bahee wayita inni dhimma Oromoof Oromummaa irratti qooda fudhatu. Inni barreessuu danda'u barreessuu, inni iyyuu danda'u Oromoodhaaf iyyuu dhimma qabsoo Oromoo fi Oromummaa haala cimsu irratti otoo loogii illee qabaatiin jechuudha. Inni kumatamtu hayyoonni Oromoo keessattuu warri maasterii qabnaa, dooktarii qabnaa, piroofeesarummaa qabnaa jedhaman dantaa nuun qabanii isiniin jedhu Oromoonni baay'een. Akka pirezidantii OOSAatti dhimma kana akkamitti ilaaltu kan deebiin keessan maa inni Dr. Ibrahim? Wanni kun waan dhugaati. Namni Oromoo yoo seenaa impaayera Itoophiyaa keessatti yoo laalle nama Oromoo kan bu'aa saba Oromootii buuse irra nama Oromoo kan barate ka impaayera sun tajaajiluudhaaf loyaaltii yookiin sirni suniidhaaf jedhanii warra wareegamatti caala. Egaa ardallee namooti garii warra waan Oromoo kareessan ilaalutti jiru. Kareessan jechuun biyya akka gartee waan Oromoo kana gartee wannummaan garii fagoodhaa kanaaf iyyuu diina jalatti illee akkuma diinii fagoonni buluu qabnaa. Waanuma mirga kana iyyuu fakkeenyaaf gaafachuu illee hin qabnu haguma nuu kenname fudhanneetuma buluu qabnaa waan jedhu warri waan akkasii kana fedha illee nuti jiru. Akka waan seenaa warra Yahudaa kana warra Jiwshii kana yoo laaltu warri illee beekta self-hating Jewish warra Yahudatti jira ka waan Yahudaa kana akka hin dubbanne warra reechi jedhu. Miidha isaan irra illee nama Oromoo illee ka garee ka diina tajaajilu ka diina jechuun ka amantummaa warra suniif gartee calaqqisiisuun yookiin diina tajaajilu irratti ka onnatee kutatee warra hojjetu illee akkuma jiru ammoo ka garee waan Oromoo kana iyyuu dubbatamuu qabu waan Oromoo kana iyyuu dubbatanii injifannoo nagamma dhufaa jiru hudhii isaa warri jedhu ka ilaalcha akkasii ilaalcha dukkanaawaa qabullee hedduutu jira. Egaa namni Oromoo kun ka garee Oromummaan kun kan itti bariite beekani biree yoo itti barii jechuun ka garee barateetuma itti dhagahamtee arkee waan Oromoo kan haqa dhabu Oromoo kan arkeetuma dhagahamaa baratee keessa darbee gartee gaafa jijjiiranii guddaan wanti fakkeenyaaf yeroo cuumsatillee kaatee yoo beekan dargee baruma sirna amma akka taphachuun harkata Oromoo qabu kana warra gaditti jiru. Kan oduun dammaqinu lafitti bariitu jiru. Lafitti bariitu. Ka garee yoo lafti bariitu inni kana dammaqee jira. Ka garee ammoo otoo inni dammaqinu laftitti bariite. Laftitti bariitee akka ka Oromoo ta'e tun kufa arginu. Warra akkasii kun ka garee warra aarii qabutu jira. Waan Oromoo kana iyyuu godha deemu fedhanii hedduu. Kaan ammoo ilaalcha saba Oromoo miidhagina tokkotu jira. Waan akka makaaf namni Oromoo ka barate maalis qabsoo kanaaf saba Oromootiif bu'aa guddoo tokko sinaafanii waan jedhuuf ka garii warri qabsootii fi waanuma akka amma hojjennu illee keessa jiran namni Oromoo ka barate kunimmoo aarsaa kafaluu
Asa qabsoon tun beektaa baratanii barnoota fidan baasu callaan barnoota fidan baasanii saba bu'aa buusu. Gaafa namni barate tokko ani mirga Oromootis haga uummata qabsaa'ee aasaa kafala jedhu akka qabsoon uummata Oromoo qote bula callaan fi dhabaatu kan waggaa digdamii wayii dura yuunivarsiitii keessaa gaafa jiru wanti baay'ee na haassu kan yeroo hedduu nama Oromoo illee biratti ani yoo dhagahu guddoo na jeequ tokko namni keenya ka barateef kan barannellee nama Oromoo aktiivii qabsoo Oromoo keessatti bu'a buusu waamichi godhamu. Waamichi godhamu yoo jedhe maal jechuu kiyyaa nama Oromoo kan ka baratellee kitaaba barreessu callaa miti qorannoo gaggeessu callaa miti rakkoo Oromoo kan hiikuu irratti gartee fala waan Oromoo kan keessatti qooda fudhachuu namni keenya ka barate achirratti bobba'uu qaba. Fulaa gartee namni Oromoo ka barate aarsatti kafaluu qabutti aarsaa kafaluudhaaf qophii ta'uu qaba. Uummati Oromoo ka injifannoo siyaasatti injifannoo gartee gurguddoo ka agarsiisuu danda'u uummata qote bulaa miliyoona 40 waan qabu. Namni barate ka jirullee akkuma qote bulaa waan Oromoo kan fiixan baasu irratti qooda fudhachuu qaba. Yoo wareegamuu iddoo ka barbaachisullee taate. Malee namni fulaa gootiin jirre fulaa miidhaan hin jirre calla taa'ee qote bulaa hoogganee qabsoo fiixan baasu waan Oromoo gartee injifannoo Oromootuun ka siyaasatiif ka waan hundumaachuun ka argamsiisu hin jiru. Uummata keessa jiraatanii akkuma qote bulaan yoo qabsoo keessatti ila ta'u jiru ka baratellee keessuma jiraatee waliin wareegamuu danda'u. Uummati keenya iyyuu namni barate iyyuu arga nama yoo barataan ka Oromoo tokko arga sirna bisan irratti mirgi nama Oromoo sarbame hin falmina. Mootummaa dura dhaabbannee falminee yoo aarsaa kafalla jedhamu ijoolleen baratta Oromoo sun wareegamuu qabu yaajjirutti jira. Namni wareegamuu qabu nama barate. Kan mirga ofiitti sarbichuun falmuu qabu nama barate. Wanni barataniif kun mootummaa sii ta'uu qabu. Ilmi Oromoo ka barate yoo wareegamu godhatu hin qophoofu. Yoo akka inni wareegamu fakkeenyaaf empower hin taane dhaamsi isaa hin dabarre. Injifannoon qote bulaan callaan qofaa isaa argamsiisu hin jiru. Rakkoon nama barate ka Oromoo ka hagamma jirulleen warra qorannoo gaggeessullee keessatti kanu yoo qorannoo dhiyeessanis dhugaa jirtu kana irra diddibanii dhiyeessufaatu jira. Nama Oromoo hawaasa keessa gabbu'anii hojjechuun kun hin jiru. Maal jennaan hawaasa keessatti gabbu'anii hojjechuun akka siyaasaa fakkaata. Siyaasaan namni Oromoo ka profeesarii uummata Oromoo keessatti gadi bu'ee dabalamee rakkoo uummata Oromoo sun hiikuun siyaasa keessa seenuu nama hin fakkeessu. Nama uummata Oromoo bu'aa buusu hojjetu si fakkeessa malee siyaasaan xiqqaachuullee miti. Namni Oromoo gaafa waan akkasii hojjete kana. Namni keenyallee sagarii nama Oromoo ka baratillee kabajuu qaba. Gaafa garii nama Oromoo ka barate kana yoo inni hawaasatti gad dhufu warra salphisuuf qaanessuuf gartee namni barate kun yeroo hedduu baay'ee wayii naggaadee miti nama daldaalee bulu dureessaa miti. Biyya Ameerikaa kan faana keessa jiruudhaatti warra profeesaroota ka barnoota guddaa qaban caala nama taasisuuf ka gadi caala qabeenya qaba. Namni Oromoo ka biyyi jiru dhaalleen akkam waan kan beekaa hin beeku. Namni siyaasaa keessa jiru adda siyaasaa kan jechuun ka Oromoo keessa jiru hedduun jiru qaali, jiru gaarii, jiru qananii hin qabu. Mana gaarii hin qabu. Wanni inni mana gaarii hin qabneef qalbii dhabeeti miti. Carra dhabeeti miti. Waan saba Oromoo gula yoo deemtu waan hedduutu sirra hafa, waan dhuunfaa. Nama arra fakkeenyaaf warra waan Oromoo gula waggaa digdama caala deemaa carraa barachuu qabanii kan baratin. Otoo carraa hojjetanii waan gaarii qabaachuu qabanii kan hin qabne hedduutu jira. Warri kun har'a hawaasa keessatti yoo dubbanne jedhan nama garii ka gabbahee ka qaanii hin qabne atabboo bultii hin qabdu hojjettee jiru mana gaarii hin qabdu mana mootummaa keessa ma jiraatta callisiin dubbatin warri namaan jedhan ka qaanii hin qabne ka Oromoollee hedduutu jira. An waan abdii kan dhufe namuu dubbaatu jira. Kaan argee nama Oromoo ka qabsoo keessa ture warri gaarii ka taaksii oofaa ofiin hojii humna hojjechaa jiruu gaarii qaban na tokkoo qabsoo kun deemee waan sila ofii godhatu dadhabe kabaji warraa kennu dhiisanii
akka inni kuma hin qabnetti akka inni nama hin taanetti warra qaanessu deemantu jira. Wanni akkasii kulleen wanni diyaaspoora keessa jiru akkasilleen fuuldura waan fuudhu nama kan kabaratillee kabaju akka inni aarsaa kafalu gartee carraa kennuufi jaalachuu waan nuti xiqqoo tokko irraa gartee fuutee laaltee dinqisiifachuu barbaachisa. Nam Oromollee kabaratillee negatiivii kabaju dhabuufin kun inuma jira keessattuu diyaaspoora keessatti inuma jira. Keessattuu nama barateef kabaju dhabuun namni barate waan yoo garii it's a lifelong investment. Warri jiru guutuu isaanii halkanii guyyaa waan barnoota waan saayinsii waan akkasii irratti yeroo isaanii jechuun aarsa godhan nama Oromoo biratti kabajamuu qabu. Yoo isaan dhufan dubbatan namni isaan caqasu yoo wanni isaan dhiyeessan gaarii ta'e waan gaarii dubbachuu gaarii kennuufi. Egaa walumaa galatti gaafii kan keetis maali wanna jechuu barbaadu dhugaa namni Oromoo kabarate bu'aa haga buusuu qabu buufne fuulduraaf garuu saba Oromootiif namni bu'aa buusuu qabu tokko nama barate kanaa gartuu faaniyyuu. Tole. Amma gaaffii kiyya xumuraan jira. Isa lamaan tokkonnaaf kan amma tuttuqxanittu hedduusaa gaaffii yookaan dhimma Oromoo akka walii galaatti galmaan ga'uudhaaf hawwiisaa fiixaan baasuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Hawaasa keessatti namni gahee hin qabu jiru. Barataan gahee qaba. Barnoota baratu sun sirnaadhaan barachuun barbaachisaa. Ilmi Oromoo kaawwa baratu barnoota irratti umrii dargaggootiin dargaggummaatiin akka gaarii qo'atee barumsa sun keessatti gartee cimee halkanii guyyaa kubbaa taphachuulleen kubbaa piriimer liigii ilaaluulleen saba Oromootiif kan bu'aa buusu sun jallaan akka ijoollee boqojii jallacha'ullee miti sunillee waan tokko ilmi Oromoo barumsa keessa jiru barumsa irratti excel godhu sun ammoo qalbii dargaggummaa kanaadhaan ijoolleen waa barattu waan hedduu irraa of eegdee barumsa irratti xiyyeeffattee sunillee qabsoo Oromootiif waan bu'aa buusu tokko bifa barnoota ta'e. Kabaratillee garuu eegii barate hin qaroomaa yoo qaroome gaafa qaroome mirga Oromoo sarbame gaafa arge mirgi sun akka saba Oromootiif jechuun kennamu yookiin mirgi sun akka saba Oromoo gonfatuuf aarsaa kafaluudhaaf qophii ta'uu qaba. Kabarati sunillee gaafa qaroome gaafa qarame. Kabarsiisullee akkasuma nama Oromoo sadarkaa inni itti barachuu qabuudhaan jabaatee qaroomin beekumsisaa barnoota isaa fooyyessaa ijoollee Oromoo barsiisuun barbaachisaadha. Namni akademikii jechuun akademii keessaa bakka wanni jirullee egaa barnooti kun yeroo hedduu waan bakka tokko dhaabatuu miti barnoota addaan hin jenne qorannoo yeroo adda addaa godhuudhaan namni barate kun fakkeenyaaf yuunivarsiitiin tokko maqaa gaarii akkasiin qabaattu nama barate ka PhD baratu ka maastersii baratu hedduu yoo qabaattu namni PhD baratu ka maastersii baratu kun hedduun qorannoo godhee qorannoo kan yoo maxxansu maqaan yuunivarsiitii tokko kan akka gaariitti sadarkaa addunyaa irratti kan beekamu. Yuunivarsiitii Finfinnee amma yoo fudhattu sadarkaa Afrikaa keessatti yuunivarsiitii jiran 50 fa'aa yoo maqaadhaan laaltu gaafa garii raankii Agriippaa keessa jirtu. Maaliif jechaan yuunivarsiitiin Finfinnee kun otoo yuunivarsiitii tokkoffaa bisimillee ta'ee namni yoo barachaa jiru kun waan barate kana maxxansaa hin jiru yookiin waan sadarkaa gaarii barreessanii qorannoo gaarii godhanii waan qoratan sun ammoo joornaal
beekamaa irratti maxxansu joornaaluma biyya keessatti ammoo yuunivarsiitii waldaan adda addaa joornaalii sadarkaa ofii gadi maxxansuu danda'u namni baratuun ammoo yeroo adda addaa qorannoo godhu waan qoratan kan ammoo maxxansu waan qoratan kan ammoo akka inni bu'aa waan kanaa gara uummata gabbu'u disimineet godhu karaa adda addaatti karaa miidiyaa adda addaa fayyadamnee waan qorannee beekne kan ammoo uummata keenya bira akka inni kaa'u akka inni jijjiirama godhuun barbaachisaadha. Kun gara barnoota waan nama keenya irraa eegamu qotee bulaalleen akkasuma kan dirqama qaba jechuudha. Yoo ilmi isaa hundumaa barsiifachuu danda'e gaarii yoo hin taane haga barnoota idilee ijoollee barsiifachuu keessa ka'ee jabaa ammoo horii isaatti gurguree barsiifachuu qotee bulaalleen gaafa mirgi isa sarbame mirgi isaatti hullee akkasuma hidhannoo jechuun qabsoo barbaachisu godhuun barbaachisaadha. Namuu hawaasa keessatti dandaa'ee hin qabne jiru. Hawaasa jechuun hawaasa Oromoo empower godhuu humneessuu akka inni qabsoon beeksisanii akka inni gonfatu godhuun qaama hawaasa Oromoo cufaa egaa irraa gahee gurguddaa jechuun kan eegamutu jira. Dr. Ibrahim Elamoo pirezidantii Waldaa Qorannoo Oromoo bara kana baay'ee galatoomaa hojii jirtaniif immoo milkii isinii hawwinee jirra ulfaadhaa nagaa ta'a. Kutaan lammaffaa marii keenyaa immoo yaadaan gara Noorweey magaalaa Stavanger isin geessine waan jennuu qabna guyyaa gootota Oromoo irratti. Guyyaan gootota Oromoo magaalaa Stavangeritti bifa ho'aadhaan kabajamee oole sanbata darbe yookaanis immoo gaafa eebila 5 bara 2014. Achirraatii namoota adda addaa dubbisneerra. Dura kan nuti dubbisne obbo Taarikuu Moosisaati.
guyyaa gootota Oromoo sana maaliif akka isaan kabajanii fi nuttii fi isinitti mura dhaggeeffattoota keenya. Obbo Taariku. Guyyaa gootota keenyatti yaadannu gootonni keenya uummata Oromoof jedhanii waa aarsaa kaffalan isaaniin yaadachuuf hawaasni keenya wagga waggaan kana akka aadaamatti godhatee itti waan ittiin jiruu fi nus kanaan ilaashisee kan bara kanarratti irratti jirra jecha kana kabajaa jirra. Warri kabajan eenyudha isin? Hawaasa miseensa adda bilisummaa Oromoo warra ta'anii deeggartoota hawaasnis waliigala. Oromoon mara waan jiru naannoo kana kan jiraatan ayyaana kana kabajaa jiru. Maal gootanii kabajanii? Egaa guyyaa har'aa keessummoonni affeeramanii guyyaan kun maaliif barbaachisaa akka ta'e hawaasaaf illee barumsa warri laatan jiru. Bashannana adda addaa illee artistoota keenya beekamoon akka Abbabee fa'aa Totobaa fa'aa dhufanii hawaasa bashannansiisaa jiru. Guyyaa kanallee ilaashisee alaabaa Oromoon hundi wal faana dhaabatee faarfannee kanaaf akka kanaatti kabajnee dabarsina. Gootonni keenya gaanuuf jedhanii aarsaa kaffalanii kun egaa ittuma fufaa gootonni yerootiin dhalatu. Kanaafuu immoo bakka jirrutti hamma dandeettii keenyatti gootota keenya cina dhaabachuu qabna. Hundumtuu hamma danda'utti Oromoo bakka hojjetu. Hamma danda'utti Oromoon wal cinaa dhaabatee wal gargaaree garbummaa amma keessa jiru kana keessa akka dabaru dhaamsa dabarfadhaan. Oromoo biyya keessa jirus biyya alaa sababa adda addaatiin baqatee jiruufis kanan dabarsan. Isaan kun immoo adda iddoo ishee ol jirraati. Ayyaanni sun akkamitti kabajanii jenneeni akka isaan nutti himani. Ayyaanni kun akka gaariitti kabajamee oole har'a tilmaamaan akka gara nama 200 hin ta'u kan ayyaana kanarratti illee hirmaatan. Walumaa galatti ayyaanni kun ayyaana gootota Oromoo warratti wareegame ammallee warratti wareegamaa jiru ilaalchiseedha kan yaadannoo guddaatti godhame. Waggaa waggaadhaan ayyaanni kun hin kabajamaa yaadannoo guddaadha uummata Oromoodhaaf. Ati amma biyyaa dhiyeenya dhufte kabajaa guyyaa kanaa biyya keessaa fi biyya alaa jiru waggaa wal cinaa qabdee ilaaltu maal hubattee? Biyya keessattis biyya alaattis akkuma gaariitti kabajama gara caalaatti gaa biyya alaa kanatti yaada qabnullee hundumaa akka gaariitti illee ibsachuu dandeenya mirga guutummaadhaani. Biyya keessallee rakkoo guddaadha akka garaa keenya akka yaada keenyaatti illee kabajachuu hin dandeenyu yeroo baay'ee. Biyya alaa kana keessatti garuu mirga guutummaa ijaa qabnuu fi akka barbaannutti yaada keenya hundumaa ibsachuu hin dandeenya jechuudha. Hirmaannaan shamarranii fi dubartoota akkam ture har'a ayyaana sanarratti? Baay'ee bareedaa ture. Shamarran hedduu jira, dubartoonni illee namni gurguddaan baay'ee bareedaa ture walumaa galatti. Ammallee itti fufeema jira. Baay'ee bareedaa ture. Bashannanichi illee baay'ee bareedaadha. Namni hunduutti gammadee gootota keenya warra wareegamallee itti yaadachaa baay'ee kan namatti toluun haala namatti toluun kabajataa jiras namni hunduu. Oromoon kan barachuu qabu kanarratti akkasuma amma akkuma gochaa jirru kana iddoo hundaatti irratti hirmaatee hacuuccaa biyya keessa jiru kan ammallee namoota hedduun lafarraa ari'atamanii beelaan kan dhumaa jiranii barattoonni hundi yuunivarsiitiirraa ukkaamamanii garii mana hidhaa dhoksaaf hedduutti kan rakkataa jiranii garbummaa waggaa dheeraaf nurra jiru kana ofirraati balaaleffachuuf sabi hundumtuu ka'ee walitti gurmaa'ee akka irratti hirmaatu yaada isaa rakkoo irratti uumamaa jiru kana akka inni mormu kanan barbaadu. Goota taanee mirgaa haa falmannu biyya itti uumamnee diinaaf hin laannu gondaa taanee diina haa ciniinnu buqqa'uu dinnee itti haa cinnu jedha. Kana kanan dabarsuu barbaadu. Barbada, behegara murate, ambili sumasa.
Amma immoo dura taa'aa hawaasa Oromoo magaalaa Stavaangarii fi ayyaana sanarratti bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo dhiyeessina. Obbo Dhugaasaa Namee seenaa guyyaan gootota Oromoo itti kabajamuu barbaachise dhiyeessanii turanii achirratti. Ani immoo adda bilisummaa Oromoo biyya bulchaan jiru. Oromoonis biyya isaarratti abbaa miti. Osoo biyya of harkaa hin qabaatiin maaliif guyyaa goototaa kabajuun barbaachiseen jedheeni. Obbo Dhugaasaan akkas jedhani. Addunyaa kanarratti uummanni kamiyyuu mirga bilisummaa dhuunfaafis ta'e walabummaa biyya isaa fi dhaloota aarsaa godhan ni qaba. Biyyi kamiyyuu akka seenaan addunyaa adda addaa akkaataan ijaarsa biyyaa adda. Oromoonis har'a biyyaa dhabuyyuu malee biyya abbummaa isaa deebi'ee ijaarrachuu fi erga kolonii jala galeetii yeroodhaa yerootti gara amma waggaa 100 ol kan ta'edha aarsaa gochaa jiru ilmaan Oromoo. Kanaaf biyya har'a qabaatiin iyyuu malee biyya egeree qabaachuu fi aarsaa kan gochaa jiranii jamnoonni ilmaan Oromoo yaadatamuu qabu. Kanaafidha adda bilisummaa Oromoos guyyaa gootota Oromoo jedhee kan inni eega kabajuu jalqabee waggaa 30 ol guuteera. Garuu maaliif guyyaan kun ebilli 15 filatame isa jedhu yoo ta'e seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti guyyaan kun guyyaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dura taa'aa ittaanaa dura taa'aa qabatee namni koree gidduu keessa jiran hundaan ganama 10 akka hin taane guyyaa itti wareegaman waan ta'eef guyyaan kun haa filatamuyyuu malee guyyaan kun guyyaa Oromoonni qabsoo bilisummaa saba Oromoof diddaa kolonii diduudhaan nafxanyoota dura dhaabbachuudhaan kan dhuman har'as fincila diddaa garbummaa keessatti har'as kufaa kan jiran sababa mirga Oromoof kan falmuudhaan mana hidhaa keessa jiran Oromoota biyya buqqaanii biyya adda addaa jiran rakkachaa hundaatiin yaadanna gabaabumatti kan bilisummaa Oromoo akkasittidha kan inni yaadanna. Kaayyoon isaanii itti kufan sana galmaan ga'uufoo maal gochuu qaba dhaloonni irraa? Bareeda adda bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa kana yeroo kabaju warrumaa wareegaman duwwaa miti. Dhaloonni haaraan seenaa kana baree egeree qabsoo kanaas isaan akka ta'e baree akka qabsichatti dabalamee hamleedhaan galmaan ga'uufidha. Itti dabalatas immoo guyyaa kana yeroo kabajnu gootota keenya yeroo yaadannu kan isaan irratti wareegaman yaadachaa akeeka isaanii bakkaan ga'uuf immoo caalaa isa darbirra akka jabaannee hojjennu akka jabaannee caalaa gara fuulduraatti deemsisuu hojjennuufidha. Kanaaf Oromoon kamiyyuu miseensa adda bilisummaa Oromoos deeggaraan adda bilisummaa Oromoos Oromoon kanillee jaarmiyaa kamiyyuu keessa yoo jiraate mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo galmaan ga'uuf Oromoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneessisuu fi gama jiruun akka gahee isaa bahu waamicha dhiyeessaadha. Kan guyyaa kanatti yaadannu. Akkam ture hirmaannaan uummata waggaa har'achi irratti Obbo Dhugaasa? Hirmaannaan uummata keessumaa hawaasni Oromoo kibba Rogaalaand guyyaan kun guyyaa han Oromoota hundaati. Adda bilisummaa Oromoo guyyaa gootota Oromoo miseensota muraasaa fi deeggaraan guyyaan kun jalqaba kabajamuu eegalu malee har'a guyyaan gootota Oromoo addunyaa maratti golee Oromiyaa keessa biyya keessaa fi biyyoota Oromoon jiran hundattidha kabajama. Akkuma kana qaamni hawaasa Oromoo kibba Rogaalaandis guyyaa kana koreen hawaasaa taa'ee guyyaan kun akka guyyaa biyyoolessa Oromoo tokkottidha. Ijoolleen dhaloonni haaraan naannoo kanaallee dhalattu Ingiliffaatiin naashinaal deey isa jedhamu. Akkasittidha guyyaa biyyoolessa Oromiyaatti beeku ijoolleen Oromoo naannoo kibba Rogaalaand. Kuni jabina hawaasa Oromoo kibba Rogaalaand dhufaa darbaan irratti hojjetedha. Kanaaf abbaa guyyichaatti Oromoon naannoo kana keessa jiru. Kanaaf ilaalcha siyaasaan osoo hin ta'in Oromummaadhaan irra caalaa wal geenyee haadha guyyaa kana kan waliin kabajaa jirru. Tole fayyaa ta'a amma immoo itti gaafatamaa hawaasaatti naa kenni Dhugaasa. Hedduu galatoomee carraa kanan argachuu qubannee illee. Baddiluu abbaan shaanaan jedhanii durataa hawaasa konyaa Stavaangar Rogaalaand jedhama. Tole Obbo Baddiluu guyyaa gootota Oromoo kabajaa ooltan abbummaadhaan hawaasa Oromoo achiitu qopheessee jedhani. Kun immoo fakkeenya hawaasa Oromoo biyya alaa jiruuti. Bakki biraan ilaalcha siyaasaa wanta adda addaan adda bahee yoggaan inni qoodamu isin immoo ilaalcha siyaasaan adda hin qoodamiin ayyaana kana qopheessitaniittu. Ayyaana kana
akkamitti qopheessitanii milkaa'uu dandeessanii adda addummaan ilaalchaa maal jedhamu isin hin rakkifne obbo Baddiloo? Jechuun gaaffii bareedaadha. Kun eenyullee yoo taate Oromummaa ofiitti namni amanu jiraate kun haalli siyaasaallee addaan nu qoqqoodu nutti kaayoo jechuun kiyya siyaasa adda addaallee qabaachuu danda'u uummanni as keessa jiraachuu ni danda'a garuu sun nu dinqine nuti ammoo Oromoon gootonni kun Oromoota hundarraa wareegamanii Oromoota hundarraa badanii kanaafuu nuti ammoo akka Oromootiitti gootonni kunniin keenya hundaayyuu ka gosa tokko yookaan muka ganda tokkooti miti. Kanaaf haaluma bareedaadhaan haaluma gaarii ta'e tokkoon hawaasni naannoo kanaatiif ollaa isaanii jiran hundi dhufanii haala gammachuudhaan ittiin gammaduu jira dabarsuu jira jechuudha. Mee akkamitti qophooftanii akkamitti nama yaaftanii maal gootanii nutti himame? Hawaasni keenya asiin duras haaluma amma nurra dabarsaa jiru kanaan daandiiwwan nama karaa jira irra dabarsan qabannee tumaani ummoota ollaa naannoo keenya jiranii fi hawaasichaa akkuma duraanii marii bal'aa goonee guyyaa goototaa keenya akkamitti akka kabajuu dandeenyuuf akkamitti akka kabajinu wajjin eega mari'anneen booda karaa waliigalteedhaan guyyaa goototaa keenya kabajinee adda gammachuurra jira jechuudha. Milkaa'eera jettu jechuun itti gammaddaniittu har'a namni baay'een sinii bahee. Hedduu itti milkaa'ee jira hedduu gammannee jira hawaasni keenyas hedduu gammaduu jirani. Haala gaariidhaan waan dabarsaa jiruuf waan akka eegnee ol waan nu ta'ee jiruuf hedduutti milkoofnee gammannee jira. Gammachuun keenya kun keenya qofa kan naannoo kanaa qofa osoo hin taane akka Oromoo hundaati jedhee abdadda. Tole. Mee dhaamsa Oromoota biyya jiranis haa ta'u biyya alaa sagantaa kana hordofaniif maalitti dhaamtu? Galatoomii wanti jechuu barbaadu Oromoota hundaa fi biyya adda addaa kan jiraniif nuti kaayoo adda addaas qabaannu ilmaan Oromoo nuti tokko biyya tokkorraa baanee rakkina tokkotu nu mudatee biyya ari'amnee baanee kanaafuu gootonni kun gootota naannoo tokko yookaan ganda tokko yookaan saba tokko yookaan amantii tokkooti miti keenya hunda ka amantii garaagaraa qaban fakkii keenya hadda nuti maqaa jiraatiif biyya alaa kana jiraannee ittiin gammannee ittiin hadda namni hundinuu irraa maqaa jiraa kanaan argatee kara biyya alaa kaba'ee jechuudha. Kanaafuu osoo waliin qoodiin uummanni Oromoo bakka jirutti guyyaan goototaa kun ka waliitii malee ka addaati miti akka waliin ta'anii kabajan kabajaadhaan jala gaafadhaas dhaamsa kiyyas ta'a jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya egaa kanarraaf wantoota hambifatiin bakkuma jirtanitti gurraan sin buufnee jira. Waan nu caqastaniif horaa bulaa hin jenne namoota gaaffiif deebii nu gargaartan hunda keessaniyyuu warra walaloo dhiyeessitanis galanni keenya guddaadha. Hanga torbeetti turtii gaarii.